Lati bali kura risabali jararanga kadelu bumararanga daruga mararam kadelu bumararanga daruga mararandu bigara ko keza makami nangara silagara nayada kami gitanadam. Dhaggeeffattoota keenya kamoltan har'as Oromiyaan akkuma torbee kana keessa diddaa barattootaan qabamteetti jirti. Poolisoonni mootummaa fi hidhattoonni akkasumas humnoonni tikaa fi waraanni tonafiin Oromiyaa dhuunfatee bakka adda addaatti meeshaa gurguddaarraa kaasee akka meeshaa akka gaazii aaraa nama boochisu tonafiin itti fayyadamaa jiru. Barattoonni Oromoo garuu harka duwwaa diddaa isaaniitti fufanii jiran. Odeessi karaa adda addaa nugaa jiru akka hubachiisutti bakka tokko tokkotti uummatiyyuu barattoota wajjin wal ta'ee sagalee diddaasaa dabalaa akka jiru beekameera. Amma toorarra kan jiru barataa aanaa iluu magaalaa Tajii keessatti argamu haala guyyaa kana deemaa jiru mee akka nuuf ibsuuf hin gaafadhe. Mee maaltu jira naannoo keessan yeroo ammaa kanatti? Naannoo magaalaa Tajii kan jedhamu ana iluutti dhiifama qilleensa wayii jiran se'a sagalee qilleensi jiran se'a yookaan gattaa yookaan gara muka wayii da'oo wayiitti siqime. Kun ammoo amma gaariidha. Kanaafuu godina kibba Shawaa aanaa magaalaa Tajii keessatti jaalala nagaa dargaggoonni fi barattoonni kan ba'anii. Ayyee maal fa'aa jedha maal godhani? Achiin humna poolisii dabalatee poolisii federaalaa dabalatee gaazii kun rokkeettii gallakkisan kan funyaan namaatiif immoo ija namaa keessan immaa yaasu tokko yoo inni namarratti ture kan ta'e socho'uu illee hin dandeenye san irratti gadhiisanii achiin kan laafee taa'ee ture immoo iyyuu achitti ulee poolisiitiin kan rukutantu jira jechaadha dargaggoonni dabalatee uummanni fi immoo dargaggoonni akka wal argatee hojiin sagalee tokko daawwachuu hin dandeenye adda baasanii adda fagaatanii jechaadha baay'ee. Miidhaa cimaatu nurra ga'e keenyatti fi dabalatee immoo akkuma naannoo jechaadha walitti sommaa'ee sabbataa fi tulbooloo gargar bittinsanii jechaadha warra erga nagaa ba'an mirga uummatichaan kabajeef yookaan gaafii gaafata seenan irraa fuudhuudhaaf wanti tokkoon hin jiru gama mootummaatiin dhiibbaa guddaa taasisan. Eenyu amma hiriira kana kan ba'e? Hiriira nagaa kan ba'e dargaggoota Oromooti gaa inni lafti Oromoo kan godinoota addaa jedhaman maaster pilaan nama beetu qophaa'e kun nurraa hafuu qabaata lafti Oromoo kan federaala jala galu hin qabdu kan jedhu gaafii mirgaa kana gaafatamuudhaaf kan mirga dhabanii ta'uu isaan immoo miidhaa geessisuuf yaalanii jechaadha akka qaama dhimma ilaalutti fudhachuu kan hin dandeenye jedhamu bittinsuudha fudhee yaalan. Meeqa ta'u barattoonni hiriira kan irratti hirmaatanii? Hiriira kanatti kan baasan agarratti uummata naannoo 300 kan ta'udha yeroo dura kan bakka tokkotti argame erga bittinsaniillee barattoonni karaa toora tokkotti hojjetanii dargaggoonni jedhan immoo 100 bakka lama turanii kan tilmaamamu jechaadha ammallee immoo namoota baay'ee isaaniitiin kan iddoo tokko jiru. Namni madaa'ee jira? Yeroo barattoonni rukutaman jiranii kan ulee poolisiitiin tumaman baay'ee rukutamanii hangafalee sosocho'anillee. Poolisiin meeshaa akkamii gargaarame? Inni guddaan poolisii kan Oromiyaa uleen masaa'ina qareeban taasisanii kan federaalaa immoo kun amma kanatti kan yaalanii yoo rokkeettii gallakkisa sana gaazii sana jechaadha baay'ee mansaara illee dhukaasanii bifa sassaniin uummanni akka fayyadu taasisanii jechaadha hubannoo qabsiisuudhaan dargaggoota immoo jala jechuun yaalan hubannoo sanaan gubanii rukutuudhaaf yaalanii achiin karaa baadiyyaatti jala kukkutuu yaallee jiranii. Ergaan sin guyyaa har'aa dabarsitan maal fa'aa of keessaa qaba? Nuti gaafiin keenya gaafiin uummata Oromoo kan gaafatamaa jiru kun akka hojiirra nu ooluuf uummanni nu haa beeku mootummaa akka waliigalaatti illee nu haa beekanni sagaleen uummata Oromoo akka dhaga'amu yookiin akka kabajamuuf immoo gama isin danda'amuun nu dabarsaa akka uummanni nu beeku deeggarsa isinirraa barbaadamu taasisaa. Ani uummata Oromootiin akka waliigalaatti hojjetanii waan kanarratti dargaggoonni yookiin barattoonni maa keessa qofti maaliif gaafii mirgaa qabdan akka waliigalaatti maaf baatanii gaafatanii maaliif immoo jiru. Ilmaan keessan bira hin dhaabbanne maal lafa keessan gurgurtanii maal irratti jiraachuu heddanii yaadni jedhu yookiin dhaamsa kunaa kana ga'uunis. Mootummaan kunoo qawweedhaan bulaa amma isin harka duwwaa baatanii hiriira ba'uu maa inni faayidaansaa? Nuti kan barbaannu hiriira nagaa yookiin meeshaa tokkoon alas gaafii gaafannee uummata waliin jiraannu kanaaf immoo mirga qabnu akka gaafii keenya nu deebi'uudha malee badii tokko yookiin balaa tokko geessisuu waan dandeenyetti
mootummaan immoo mirga keenya biqiltoota nagaa bahuun mirga waan ta'eef mirga keenya biqilaa fi uummata bal'aa kanarraa akka wakkannuuf hubatu yookiin nurraa fuudhee akka deebii nu laachuu danda'u qaama dhimma ilaallatutti akka marii nu taasisuu malee miidhaa akkamiin akka nurraa geessisu tokkollee maaliif ta'a gara mootummaatiin illee kan akkamitti nu hubannee akka jirutti fakkeenyaaf magaalaa Tajii keessatti kan jiran tajaajilota mootummaatiin illee yoo ta'u hangoonni mootummaatti jiran Oromoodha. Oromoo akka isaanii jiranitti immoo miidhaa kana maaliif dhalata kanarratti yaachisu yookiin maaliif yaachisu wajjin hin qabani kan jedhudha akka waliigalaatti. Mootummaan warra farra nagaa warra misooman barbaanne kana godhaa isiniin jedha deebiin kee maa inni? Mootummaan hiriira kana kan gaggeessanii warra farra nagaati warra misooman barbaanne jechaa jira mootummaan kanaaf deebiin kee maa inni? Nuti warra misooma hin barbaanne tokkollee miti. Lafti Oromoo kan Oromoo taasisee misoomsuun yoo dhibeetu lafa Oromoo kana federaala jala galaneetuma kan misoomuu qabu. Maal magaalotuma Oromiyaa kana qofa kan guddatan yookiin immoo misoomaaf kan ta'uu danda'an kan magaalonni Oromiyaa guyyaarraa saafamaa jiraniif maalidha? Yoo misoomsite yookiin yoo guddoo ta'an magaalonni kanneen akka maqaa hawaasanii kana kan fakkaatan guddaan guyyaatti meeqaa ishii meeqaa tilmaamuun galchuuf jiran kan galchanidha. Misoomaaf yoo bifa kun uummanni maaliif baru kanallee kan qabaatudha jechaadha. Karaa miidhaguu beekuu qabaata. Magaalli afaan keessa jiru guyyaatti kan galii guddaa geessisuuf hubannoo argamsiisuu danda'u. Yeroo ammaa kana federaala jala galuu qabdii jedhama. Galiin immoo ishii federaala jala galtee uummata Oromooti yookiin Oromiyaadhaaf galchi maaltu irraa argamu. Amma argachuu dandeenya. Isa kana uummanni beekuu qabaata. Gufuu misoomaa tokkollee akka hin taane mootummaan immoo sanaan misoomaan doorsee attaalalee yookiin lafa isaa gurgursitee gabroomsee bulchuu hedha waan ta'eef suni akka isan taane yookiin immoo yoo akka dhiichiidhaan deemamaa jiraatu hubachuu qaba mootummaan akkaataa itti godhaa jiru kun kan uummata Oromootiif ta'u osoo hin taane kan alagaaf yookiin immoo uummata birooti daangaa bal'isuu danda'an. Hiriirri kun sa'aatii meeqatti jalqabee yoo har'a? Har'a hiriirri akka magaala keenyaatti sa'aatii 2 fi 3 gidduutti jalqabee sa'aatii 2 hanga 3tti yaadota jiran yookiin immoo gaafii mirgaa gaafachaa kan turredha. Sa'aatii san gidduutti kan kunillee ta'ee hanga jaajatanii ta'ullee dabarsuutti ta'anii jiranii sababa humnaadhaan gara baadiyyaa kutanii jechaadha. Warri mootummaa irra jiran warra OPDO maal jedhu waan amma akkasitti deemaa jiru kana? Warra OPDO ammaan kanallee infoormeeshinii kan dhugaa jirutti warroota galan fakkeenyaaf keessaayyuu barattoota immoo dargaggoota tokkoon kan inni jiran kana ammallee tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabaa beekamuu qaban hidhamuu qaban yaadni jedhu kan nu darbaa jiruu fi kan immoo yoo argaa jirrudha ammallee gara magaalaatti hin deebiina kan jedhamutu jira infoormeeshinii kan jiru sababa sanaatis gama OPDOtiin illee miidhaa guddaatu jira jechuudha. Uummanni mootummaa OPDOon illee lammaan sana dhaloota kanatti yookiin dargaggoota tarkaanfii fudhachuu hedduu warra afaan ta'anii. Ayyee hedduu fayyaa ta'ii. Boorra tolee bakka fayyaan nuti galatooma qunnama. Dhaggeeffattoota keenya barataa maqaa isaa nageenya isaatiif ibsuu hin barbaannedha kan hiriira sanarratti hirmaate magaalaa Tajiirraa kallattiidhaan kan dhaamsa kan nu dabarse. Akkuma beekan Oromiyaa bakka garaagaraatti har'as fincilli itti fufee jira. Diillaa akkasumas Burraayyuu, Askoo, Wallaggaa, Lixaa, gara Aayiraa fi gara Shaambuu naannoo garaagaraatti fincilli kun itti fufee jira. Gara naannoo Amboottis sirna awwaalchaa har'a gaggeeffame irratti uummati sagalee mormii isaa akka dhageessisaa turee fi humni waraanaa guddaa immoo naannoo sana qubatee akka jiru odeessi kan dabarsaa jiru. Kanaan alas naannoo magaalaa Jimmaa humni guddaa qubatee akka jiru beekameera. Waraanni guddaa naannoo sana qubachaa jira. Gama biraatiin mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti dabballoonnii fi humnoonni tikaa OPDO, humnoota tikaa federaalaa fi humnoota tikaa TPLF waliin ta'anii akkaataa humnoota adda addaatti dadhabsiisan irratti hojjechaa jiru. Akka kanaan tooftaan isaan amma boodana baafatan dhaamsa amma gabaabbinaatti nu ga'e akka ibsutti tokko barattoota keessaa barattoonni waan kana akka mormaniif namoota muraasa qabanii TV fi reediyoo adda addaa irratti akka ibsan gochuu irratti tooftaan qophaa'aa jira. Inni lammataa namoota duuba taa'anii hojjetan kana adda bilisummaa Oromoo fi teeroristii yookaan immoo shororkeessummaatti qabanii maqaballeessii gaggeessuudha. Iddoo tokkotti illee dho'insa gaggeeffamaa jiru wal qabatanii gocha teeroristiiti jedhanii himuudhaaf itti qophaa'aa akka jiran odeeffannoon nu ga'e ni addeessa. Kanuma waliinis dhimma magaalaa Finfinneetti kaabinoonni mootummaa gurguddoon irra taa'anii irratti dubbachaa jiru. Warri kan maal akka murteessan hin beekamu ammatti dubbii kana qabbaneessuu wayya kan jedhus ilaalchi adeemaa akka jiru beekameera.
waliigalatti Oromiyaan fincila diddaa keessatti argamti. Oromiyaan torbaan tokkoo fi keessumaa fincila bakka adda addaatti babal'achaa jiru lubbuun namoota hedduu darbeera. Lubbuu namoota hedduu darbe kanarratti lakkoofsi bakka adda addaatti ba'u garaagarummaa agarsiisu malee naannoo Amboo keessatti akka nama 50 ga'a kan jedhu odeeffannoon ba'eera. Akkasumas guyyaa kaleessaa Gudaritti namoonni 7 akka battalatti du'anii fi sanaa ol immoo madaanii akka jiran sanaan kan wal qabate galgala dargaggoota dhedheeroo umurii isaanii jajjaboo ta'e manarra deemanii humnooti tikaa federaalaa ijoollee qabanii hidhaa akka jiran odeessi kan arganne kan addeessu. Bakka adda addaatti immoo uummatii fi barattoonni akka waliin taane walirraa ittisuunis gaggeeffamee jira. Humna guddaa humna waraanaa jechuudha bobbaasuun akkasumas adeemsifamaa jira. Haala adeemaa jiru ordofneessinii dhiyeessinaa gara kuteenyaan diddaan barattoonni gaggeessaa jiran garuu hedduu kan nama boonsu karaa nagaatiin kan deemu iddoo poolisoonni nama najjeemnetti dhukaafnetti barattoonni sagalee isaanii karaa nagaatiin gaaffii isaanii deebisanii gaafatanii akka deebi'anii odeessi kan argachaa jirru. Oromiyaan fincilaan gubachaa jirti. Waan hundaafuu nu hordofaa. Kun raadiyoo sagalee Oromoof kan isinii dabarsaa. Raadiyoon sagalee Oromoo torban guyyaa 3 haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kan haala deemaa jiruuni darbee odeeffannoo isiniin ga'uuf qophiirra jira. Waan hundumaafuu nu hordofaa fayyaa ta'a. Amma saatii kanarratti magaalaa Burraayyuurraa jiraataa tokko argadhee haala naannoo sanatti deemaa jiru akka na ibsan gaafadheen jira. Haalli isaan keessa jiran hedduu rakkisaa ta'ullee jiraataan magaalaa Burraayyuu rakkina sana danda'anii gaaffii deebii nuu kennuu danda'uu isaaniitiif hedduu galateeffannaa. Mee haala naannoo keessan jiru naa ibsaa. Mee maaltu deemaa jira naannoo keessanitti? Naannoo waan jiru baay'ee rakkisaadha akkuma nagaa jirtanidha. Maaltu deemaa jira mee naannoo sana? Hiriira ba'uuf yaalametu jira. Yaalii kana addaan bittinneessanii egaa mantu fe'u jira. Hiriirri sagalee dhageessifameera. Magaalaan gaafa jirutti wanti sochiin jiru cufaadha. Amma sa'aatii 5 kanatti kan ta'an baay'ee amma qaamidhanii kaan immoo iddoo iddootti immoo walitti qabanii haasofsiisaa jiru. Magaalaa kam keessa kun? Askoodha moo Burraayyuu keessatti? Burraayyuudha. Amma maayinni hiriirichi maal qabatee ka'eeyyu? Maastar Pilaani gaaffilee iddoo birootti ka'aa jedhanidha. Waan addaa sanarraa miti suma wal qabatee namoonni iddoo adda addaatti reemaa jiru rukutamaa jiru lubbuun darbaadha. Kun immoo kun otoo gaaffii gaafatamoo ta'aa jirudha waan ta'eef wanta qaamni seeraan jiru gaafataa jiru kuni kan wanni taasisa ICT kan taasisa isaa wanta akka naannootti tasgabbaa'u fakkaatu waan hammaataadha waan ta'eef maaliif lubbuun nama hedduutu badaa jira waan ta'eef. Naannoo sanatti namni amma du'e jira ajjeefame? Ammatti lubbuudhaan ta'e kan jedhameetu wanni jedheen jiru garuu wanta wannitti baadhuma ta'e amma jechuun adeemaa ta'aatuma jira waan ta'eef jechuudha gargaraatti yookaan wanti Sagaleen amma dhaga'u hiriira kan gaggeeffamaa jiru sagaleen sin duubaan dhaga'amu. Hiriira mormii jessa karaa namni nyaata erguutti namni nama balbalatti itti safaadha kun amma ganama ture inni fakkii itti asii bal'aan kan ture gara ganamaa ture amma gara humna adda addeessan gara to'achuu fi gaanii waan ta'eef amma adda addeetti to'ataa jiru. Kun galmatti naqanii kaan gaanii immoo naqanii reebaa jiru. Barattoota moo uummatatu mormiit ba'e amma waan kana? Walumaa gala. Ayyeegaa jiraataa magaalaa Burraayyuu fayyaanataa gaaffii deebii yeroo rakkisaa kana keessatti sagalee Oromoo waliin gootaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jenna maqaa dhaggeeffattoota keenyaa. Dhaggeeffattoota keenya magaalaa Burraayyuutti adeemaa kan jiru fincila diddaa gaggeeffamaa jiru laalchisee jiraataa magaalaa sanaa kan hin gaafadhirraa kan isinii dhiyaate maqaa nageenya isaaniitiif jecha waamuu bira darbineerraa. Egaa Oromiyaa bakka garaagaraatti fincilli kun bifa adda addaan ammallee itti adeemaa jira. Fincilla kana yeroo ammaatti akkuma gaaffiif deebiirraa hubattan
barattoota bira darbee uummatillee irratti hirmaatee ilmaan keenya maaliif ajjeeftu, lafa keenya maaliif seeraan ala dabarsitanii investorootatti kennitu, qabeenya sooressoonni yeroo sooroman uummanni abbaa lafaa iyyoomuun seera miti. Akkasumas warreen seeraan ala babal'ifannoo lafarratti gaggeessan seeraafaa dhiyaatanii kanneen lubbuu namaa dabarsan seeraafaa dhiyaatan kan jedhuudha kan uummati karaa nagaatiin dhiyeessaa jiru. Haa ta'uti mootummaan Itoophiyaa amala isaa ijaarsa isaarraa ka'ee mootummaa karaa nagaan deebii kennuu irratti jabina qabu akka hin taane gocha isaatiin agarsiisaa jira. Waan adeemamaa jiru hundumaa gocha farra nagaati jedhee wal qabsiisuu irratti kan xiyyeeffate uummata shororkeessuuf sodaachisuu irratti kan hirmaatudha. Gama mootummaatiin deebii maaltu jira kan jedhuuf bilbila yaaleetan ture. Poolisii Oromiyaatti bilbilee abbaa taayitaa tokko argadheera. Haa ta'uti yeroo sagalee waraabuudhaaf isaan dubbisuu jedhutti bilbila deebisanii irratti cufanii. Ibsi poolisii Oromiyaarraa har'a kennamees jeequmsa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru humnoota farra nagaatu gaggeessa kan jedhu ergaa kan qabu of keessaa dabarse. Sana dura mootummaa federaalaarraa dhimmi kominikeeshinii mootummaa immoo ibsa baaseen magaalaa Ambootti barattoonni 7 akka du'an akkasumas magaalaa Roobee Madawalaabuutti barattoonni 3 akka du'an ibsuudhaan Haromayaatti guyyaa kaleessaa boombii darbatameen namoonni gara 50 akka madaanii fi tokko akka du'e ibsuudhaan gochaa gaggeeffame kana warra farra nagaatu gaggeessaa jechuudhaan ibsa kenneera. Mootummaa naannoo Oromiyaarraa ifatti wanti himame tokko illee hin jiru. Miidiyaan Oromiyaa ammallee gocha kana gocha farra nagaati kan jedhu ergaa kan qabu dabarsaa kan jiru. Gaazixeessitoonni miidiyaa Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii qunnamtii tokko illee warra alaa wajjin akka hin goone godhamee ergaan darbeefii jira. Qunnamtii barattoota jeequmsa kaasan waliin godhanis ergaan dhufus akkasumas waraabbiin dhugotoo qaamota olaanaan ilaalin akka hin darbine kan jedhu dhaamsa sarkulariin akka darbee jirudha odeeffannoo arganne kan agarsiisu. Haa ta'uti bakka garaagaraa keessatti ammayyuu dallansuu fi dheekkamsa uummataa hedduu dabalaa jira. Hordofne isin beeksifna. Kun raadiyoo sagalee Oromoorraa kan isiniif darbu sagantaa addaa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa laalchisee kan isiniif tamsaasamaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya nu hordofaan jedha. Annaa Basaawaq jiraati. Silaa garaanaa mama witanaadanga farada banadaane tabbabau dadamne ngere dulam dadane mogale nugalatte re dulam dadane mogale nugalatte durbaul wal dadane tabbabau dadamne kotane gumbingune darbana maegane kotane gumbingune darbana maegane jire yamali kamna komo ko imbane aha yawa kayo mala ta yo mal kone mulata mergara lete nye bakaya nelengenye ergara lete nye bakaya nelengenye gada nutukuni ne kana magenya ngenye gade tukorante nye kana magenya ngenye made marita bisane makabang ade marita bisana makaba dubin karago kesa makami dubi fama sore sama karugu na tuge jodu garenge ilmana ma je tu na tu tae mugare aha